السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتوتكو جرى جفتو نجاتي السني الحمد لله. إن شاء الله دواتك وين سني كبدي إيه إني سمعني وجدتني ولا لو تك وين سني يسا قرنا يرجسا ومالجرا أكس إن شاء الله ناولين ترى ياجرو دنيا فتناش بزونو بيا على ديمو سيوسي ممارنو تمرت ترساتشو وطيت سكداتشو ينورو ودنت ግራ ጋብቷችሁ ወደ ሐረብ አገር መሄድ ወስናችሁ ድርቀማ ጀደኒ ሲዮሲ በረቹን ድረኛ ብልቲቲፍ ናፍ ደርባ ጀተኒ ኡሶሂን ጃለቲን ጎዳንሰ ፊለተኒ የሰው አገር ኑሮ ይከብዳል አውቃለሁ ደደቤራን እንጅሩ እንገላሳ ሁኖ ነንጅራዳ ጀቴ ነማፍ አጀጀምቴ ነንደደቤን እንጅሩ ሙዲሲ ሂደቴ yoo argatte nyaatte dhabdu garaa hidhatte gaaf tokko naaf darba naman ta'a jette illee si lammaaniin hunnoo dhangalaafte illee si lammaaniin hunnoo dhangalaafte ganama ka'anii mana qulqulleessuu yoo akkamsi dhukkube hin dandeessu ciisuu warri rabbi sodaatu haakima si geessu garii gariin jiru kan garaa jabaatu taan kuma si se'u kan kuma si se'u kan tabbaqotu si dhukkubee dhiisee hojiin hin dhaabbatu damoozan kaffalaara jechuu assabatu damoozan kaffalaara jechuu assabatu ati obsuu qabda rakkoo si muudatu rakkinaaf qananii hundaa dandamataa gargaarsa rabbiitiin mindaa kee fudhataa silaa kaayyoo qabda waan hojjette hundaa biyyatti ergatta gariin abbaaf obboleessatti gariin abbaa manaatti gariinis firaaf hiriyaatti meeqatu kayyanee amaanaa ergatte birrii biyya alaati jedheefaa kan nyaate birrii biyya alaati jedheefaa kan nyaate amaanaasii ati birrii hin nyaanne ni dhugde dhiigasii ati birrii hin nyaanne ni nyaatte foonsii kaayyoo si guuttachuuf naman ta'a jettee silaa kontiraata waa hunda obsitee kaayyoo si guuttachuuf olii gadi jettee kaayyoo si guuttachuuf olii gadi jettee rabbi kee sodaadhu namni sii kayyamte kun sirraa hin malu dafiitii deebisii yoo of hirkaa dhabde liqeeffadhuu bakka buusii hin dandeessu taanaan ofii jechisiisi yoo diqqoo duutellee kayyamtee amaanaasii sirratti hin salaatamu rabbi ni dhiisa haqasaa kan namaa hin dhiisu yoo abbaan hin dhiisiin dafiitii deebisii kan nyaatte amaanaasii silaa duutin oolu nagaan qabrii ciisii inshallah itti fufa jechuudha paartiin lammaffaasaa yoo isinitti tolee laayikii godhaa barakallahu fiikum namoonni subscribe hin godhin illee subscribe godhaati egaa sagalee duraanii irraan balleesse heloonaa ta'uu na jeeqaarti gahitee jennaan kan biraarratti dhaaraa na hedduu kana youtube irraa babbadeen jira xiqqoo haaluma jiruuti lafti gannaa bokkaan roobaa ala bokkaan roobe immoo mabraatiin keenya qorra sodaatti achumaan baddii yeroo mabraatiin badee immoo niitoorkiitiin jiraatu kanuma kana keessanii xiqqoollee babbadeera waasaappiirrallee badaan jiru namoonni ergaa waasaappiinaa keessanii inshaallah isiniin deddeebisaa akkasuma immoo namoonni tokko tokko sa'a tokko lama illee namaan obsitan jechuudha sagalee namaa ergitanii yoo namni akka itti jiru abbaaf rabbumatu beekaa garuu achumaan sardamtanii namatti aartanii diileetii gotanii illee namatti qirreettu inshaallah wal beekurra walii beekuu caalaa walii obsuun gaariidha an sagalee eenyuyyuu yoo ta'e tariitii yoo haalli naa mijaa'uu dhiise malee inuman deebisa jechuudha hin beektu irra hedduun keessanii dhimmaafis qoda meeshaa ajajachuufis maaliif isa dhufan abadan sagalee namaa isa dhaggeeffatanii dhiisanuu ani hin fedhu kanaafi yoommoo haalli namaa mijaa'uu dhiise saatii sanatti immoo deebisuun nifame
takka jedhamee hin deebifamaa. Kanaaf walii haa beeknu, waliif haa obsinu isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo hadda kun akkuma argitanuu meeshaa kana gara dannabaa erguufanii mafarrashaa jechuudha. Tiraasii 18 fi firaashii 6 sufraa qircaatii komboleettii dhumasaa jechuudha. Ofiin geessu makiinaa dhumattana erga meeshaa akkanaa. Akkasuma immoo garuu yoo meeshaa dhaqee taa'u fayyitee waan akkasii makiinaa dhumattan isinii ergaa. Makiinaan geessee bakka isin barbaadaniif isiniin ga'a jechuudha. Akkasii maaliifuu biyya kamuu jiraattanii godina Jimmaa ta'u malee ajajachuu dandeessu inshaallah. Egaa akkuma argitan mafarrashaan kun qaybunniidha. Qaybunniin kun baramaa kan ta'e dhallee baay'ee tokko bareedaa mana ibsaa. Hordoftoonni kun hundumti keessanuu mircaa filannootti baay'ee tokko colleedha maashaallah. Ala hojjetame jedhe baay'ee tokko namatti bareeda jechuudha. Diizaayiniin isin filattanuu akkasii kaa namoonni ajajachuu barbaadanii ajajadhaa. Kun akkuma argitan haala kanaan peestaaliitti nannaqee qopheessee jira. Akkasii kaa kun baajajiitti fe'ee meeshaa muraasa gatii ta'e rakkoon qabu baajajiisin hin dandeessi amma karaa makiinaatti. Akkuma argitan bishiisee kana fakkaatti ilaalaa bishiisee Jimmaa. Baay'ee nama jibbisa ganna kanaa dheedhaa yeroo qoshaashawwan akkasitti immoo bokkaan roobee fooliin isaallee karaa nama dabarsu subhaanallah hedduu tokko nama rakkiste jechuudha bishiiseen kun. Akkasii akkuma argitan masjiida fakkii masjiida guddaa ta'atu jira maashaallah. Bakka kanaatti masjiidni argamu hedduu tolaa maaliif namni salaa yoo ka'e amma bituu masjiidni bakka kanarraas ta'e taatee jechuudha. Sadaan ibsiyyaan qe'ee barbaadee faksa fagootti deemee sagada kana bakka hundatti kana masjiidni tolaa. Margitan kaalatti dhoqqeedha. Karaan cuccufameera. Asfaaltii hojjetamaara. Makiinaan karaa silaa bahuu qabu dhiisee karaa biraa ala dhufu makiinaan zahmaa ta'a jechuudha. Akkasii kun akkuma argitan tiraasiin kun illee tiraasii baramaa ta'edha. Na biratti tiraasii jabaa bareedaa tiraasii boondii irraa hojjetamu. Akkasuma firaashii ispoonjii 4 wajjin sababa 12 isa jedhamu jechuudha. 5,500 tokkoonsaa ispoonjiidha. Isallee itti bitee fi haala kanaan kaamma karaa mannaaraa dannabaa geessaan jira. Yeroo hedduullee dannabaatti meeshaa fe'eera. Ijoolleen dannabaa galatooma ulfaadhaa waan meeshaa nabachisiifataa jirtanuu fi akkasuma immoo ijoolleen keenya biraallee yuutuubii irra hin jirtu maal waan akkasii jettanii yaadinaa yuutuubii irra dhibus keessaan inuman jira. Tajaajiillee isin hirkaa fuudhee bakkaan gahee akkasuma gaafa meeshaan keessan wal gahee jedhallee viidiyoon isin hojjedha. Kanaaf isinoo online irra jirtu viidiyoo gadhiisaan jirtu jettanii hin badinaa. Viidiyoo gadhiisuun neetworkii barbaadaa, neetworkiin keenya dadhabaadha. Kanuma kana keessan isin jalaa badegaa hordoftoota koo inshaallah amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbiin haa